Amma dubbii jalqabnee kaasneeti rarraafnee dhiisnee jira waan ta'eef dubbisan immoo akkuma kaasnee akkuma jalqaba san jalqabnee jirru saniin xumura isaa yoo itti barbaanne malee rakkoo ta'a. Maaliif yoo jettan gurbaa kana kun inuma cicciirree nyaannee kun uummata akka isaan hambisneemi akka haasaatti haasoo kanaafu haga kana yoo deemne duubatti hin deebinu. Fala isaa ammoo barbaadannee fala isaa lafa kaa'uun dirqama ta'a waan ta'eef. Sirriidha. Akkana fudhadheera. Eeyyee kallattii qabsiisuu qabna waan ta'eef. Mee gama keetiin wanti falli isaa kana ta'uu danda'a. Osoo akkas goonee fi kun bareedaa yaada dansaadha itti jijjiiruu dandeenya gurbaa kana yaada jettu yoo jiraate haasa'ime. Ani yaadaan Profeesariif qabu hin qaboon waggaa tokko lama dura fixeera. Maaliifi imbeetta yeroon komishinii argadhee dhufu walakkaa saafan fidee dhufa. Akka inni hojjete nama ta'uuf immoo gama kootiin wanta meeqa tagarsee hojii meeqa daandii meeqa tagarsee gargaaraa taaksii gochuudhaaf waan hin godhin hin qabu. Dhameera kanaafi ofumaa dhamaatu malee hin dandeessanii hin danda'amusi furmaati hin qabu waa'een Profeesarii akkanumatti ataa gogee mana keessa. Ani gama kootiini Galaasaa sagalee kee gadi qabi wanni alatti gadi baanetti haasa'aa jiru kana akka inni nuun dhageenyeef. Ati siyyaa gaayyaadha. atis gadi qabi. Ani gama kootiini furmaata hin qabu. Gama kootiini furmaata tokko hin qabu. Dhaggeeffadhu. Ati godheefii jettee haasoytaami ila dhaggeeffadhu. Ati godheefii jira jettee haasoytaami. Si qofa miti barka gurbaa kanaaf go'aa godhaa jiru. Nuti marti keenyaa godhaafii ture. Hunduma keenya gochaa. Garuu kana gooneefii jedhaan jirru nuti. Bar namaaf kaalsii bituun nama gargaaruu miti. Waa kana dura goone utuun ta'een kana fuulduratti maal goonu? Eeyyeen waan ati Maal ta'uu qabna? waan ati gidaadaadhaaf kaalsiidha bittee fi Sagalee kee. kaalsii bittee fi olmaa guddaa wayii waan oolteefis ittiin fakkaatin dhaggeeffadhu. Olmaan guddaan ka ati oolteef jedhamee haasa'amu nama kufee bakka kufee sanirraa kaasuudha. Wanti guddaan hin Anegaa qabatamaatiin godhee Yaada nama baratee dhaggeeffadhu. ani immoo qabatamaan godhe isin amma haasaa jirtan kana si qofan goonee fi qabatamaadhaan si qofa miti ka hojiidhaan si qofa miti ka Hojiin wajjin jiraachaa jirra ani hojiin hin goone kana wajjin hin goone? jiraachaa jirra wajjumaan gooneef ka maal gochuu kuni olmaa miti maal gochuu barbaadde nama kuni seetti olmaa miti maal gochuu gurbaa barbaadde kana gara namummaatti deebisu nama akka ta'uuf akka gadi bahee dalagaa dalaguuf akka nama wajjin ooleeti akka innis maallaqa fidee dhufeeti konfidensiidhaan ofiisaatiin Winyoane gilmaachana jiru winyoane. ati Maal jechuudha? nan qorin ati Maal nama jechuudha? qorin amma Winyoane. haasaa kana fakkaatu gidduutti haasaa anywaakii nuun galu ka osoo nu galee barbaa'ee bareeda ture garuu immoo ila sitti meera nutti himi nu barsiisiisiin jenneeti kanaan dura sii gaafataa turre ati garuu fedhii nu barsiisuu hin qabdu. Hin barattu maal taasin hin barsiisan. Gaafa seera mana kana keessa tumnu wanti ati beektu na barsiisuuf wanti ani beeku isa barsiisuuf dhaggeeffadhu muraa 5214 irratti murteessinee jira yoo yaadatte kana yoo hin godhin ija seeraatiin wal dhaabna. Seeraan si gaafachiisa. Maaloodha waa'ee seera. Amma kana keessa seerri hin gala. maal gochuu Seenuu qaba seerri. maal goona kunoo afaan nu qaba kun naasumnetti Wayita seera cabsitan callisee sagalee ilaalu. keessan jedhe maal isin Tole Haa ta'u sagalee keessa garaa jandaa keenyatti deebina dhaggeeffadhu. Ati hoo miirri kee miira akkamiiti? Gurbaa kanaaf ilaalcha akkamii qabdaame? Gurbaa kana karaa kamiin nu deeggartaa kallattii nuu kaa'ime? Kun yaada bareedaadha. Gaaffii bareedaa na gaafattan akka gaazexeessaa tokkotti. Dhaggeeffadhaa kana dhaggeeffadhaa. Akka nama beekaa tokkotti. Waa'ee Profeesar irratti gadi fageenyaan qorachuudhaaf yaadi godheedhaan. Gadi fageenyaan baay'ee hin jiru. Waa'ee Profeesar irratti gadi fageenyaan gaafan yeroo ta'e tokko yeroo dheeraadhaaf riisarchii irratti godheetan isin amma kan isinitti dhaga'ame. Gidaadaa irratti. Hayyee. Ana garuu tureera. Guyyaa tokko mana jala dhaabadheetanii asuma achi ilaala kallattiidhaan. asuma achi ilaalta kallattiidhaan Fagoodhaa dhufa. maaltu Gidaadaan Profeesariin. Qabimee qabe afaan kee. Fagoodhaa dhufaa jira. Dhaggeeffadhu. Bokkoo guddaa tokko cimaa roobaa jira. Doofuma gadhiisaa jira. Doofuma sana keessa callisee madeema. Suutadhe. Suutuma hidhee deema. La suutadhe.
Akkasiin mana. Suuta deema. Gurbaan kun waan suuta inni kun adeemsifannaa jajjarsa odhan kun suuta deemaatu gurbaan kun waa hin deebisu. Inni gaaffii mata kun gaafa dhedhe inuma eegee amma dhufee na bira ga'utti. Inuma eegee dhabdii kan mana jala dhaabadde. Gidaadan jedheen maa suutattee deemtaa bokkaan kun sin tottorsuyi. Hin fiidduu hin miliqxu jala yookaan immoo bakka tokkotti hin qeensitu. Hin caamsitee hin dabarsitu gaafa jedhu maallaan jetti beektaa? An akkan karaarra jiru akkan daandiirra jiru sa'aatii kanatti jechuudha yeroo kanatti akkan karaarra jiru wallaalee waaqa kun naan jette biqiltuudha inni mee fedha isaanii eegadheetan inni waaqa wajjin nama wallaluudha beekaan jedhee maal gurjoo beeka wallaalleen jedhee maa jechuu barbaadde naani akkan karaarra jiru beeka taanaan maaliif natti roobse akkan tottoru barbaadee tumti naan jette Alba, raajeffadde tan namichi waa baay'eetti namichi garuu xiiqii miti kun ilaalcha gurbaa sanaati ilaalcha isaati kanaafuu furmaatii saagaa gara furmaataatti gaafa dhufnu kana gaafan ilaalu waa baay'ee yaadeera yeroo sanatti furmaatii saagaa maaloodha jedhee gaafa yaadu homaa waan tokko furmaata garuu hin qabu. Akkam? Bakam. Reenu bosi. Amma kana nuna gefu fagaan kun furmaata qabu dai. Amma beeku dhaka baay'ee irratti dhaggeeffadhu. Akkamitti furmaata qabu? Akkamitti furmaata? Bar si kana mataa buqqee gurbaa kana caalaa buqqeen kee waa yaadaa waa kalaqaa waa fida jedheeni siin mari'achuun jira. Wal arrabsuun waa baay'ee barbaachisaa sin fakkaatu. Gadi badiin akka keetiin dhalatuu siin guddatiin. Duba sini. Galaan jettaa. Si mala kun. Gurbaan kun garaa siin nyaatu wajjin hin nyaanne moo? Gurbaa kanaaf miiruum akkamii qabdan isin garuu inni gurbaan kun obboleessa keessa miti moo? Mari'adha isirra gaa annan deema. Maal? Dhaabat. Ina seeraa wal gaafannaa sitti maa jira? Seeraa wal gaafannaa. Maaloodha deemu kun? Seeraa wal gaafannaa. Asoof ta'uu isamma. Qumallee. Gurbaa kana osoo akkas goonee gara namummaatti deebisnaa yaada jedhu akkamitti mataa buqqee hullee masaa qullaa isaa battee deemta akkamitti yaadni bilchaataan tokko sammuu kee kana keessaa dhabamaadha gaaffiin akkamitti. Egaa erga jettan immoo egaa falli ammas falli jira falliin dhabame jira falli ammas. Fidi kamee. Egaa falli jira falli. Garuu waa tokkotu immoo jira. Ati gara laafeessa. Atu garaa keessa sin taa'u. Gara laafeessati. Maaloo falicha. Atis giifti atis haadha seeraa ta'eyyuu malee waa meeqa namarratti iyyuu murtoo meeqa dabarsiiyyuu malee atis gara laaftuudha atis. Kanaafuu an kana gaafan jechuu barbaade ammoo gara jabaa ta'eef miti. Ati gara jabeessaa naan jedhinaa malee yaadi kun jira. Akka gara jabeessaa akka nama gadheetti immoo nan lakkaa'ina. Maaloo haasa'i. Nan lakkaa'inaati malee falli jiru yoo jiraate ammas falli jira garuu falli jira ammas. Falicha haasa'i kaa. Dubbadhu koo himaa fedhi kaa gadi maali? Nan dubbadha maali? Tasgabbaa. Falli sun maaloodha? Nama kana kan akkas gochaa jiru kan itti taphachaa jiru kan sammuu isaa naanneessaa jiru kitaabota kanadha kitaaba inni dubbisuudha kunuuntoo kanadha. Kanaafuu nama kana nama tokko gogaarraa adda baastee gogaa malee jiraachisuu hin dandeessu mitiire? Hin danda'amu. Danda'ama? Kanaafuu. Namni kunis kitaaba kanarraa adda bahee jiraachuu hin danda'u. Kitaabichuutu wajjin hin jiru. Kanaafuu maal haa ta'u falasaa? Garuu gaa ammas falli jira laa ammas falli hin dhabamne. Falli kun garuu maaloodha? Gurbaa kana egaa erga kitaaba kana ta'e kan itti taphachaa jiru sammuu isaatti maal ta'a yoo kitaaba kana walitti bakka tokkotti guurree yoo iddoo tokko dhossine mana kee. Dhossine. Jiru maama. Piroofeesarii jalaa gurbaan kun haa maraatuu fi. Si dhagaata. Haa cabsuu fi haa shirii ta'uu fi haa wal makaa ta'uu fi maal si godhe gurbaan kun diina keetii. Diina keetii wajjin Laki. Waa yaaddee qabda. Yoo ajjeesu barbaadde asumatti ajjeesi. Dhaqiit ajjeesi. Egaa Si dhaggeeffadhu. yaada bareedaa qabda tanan nan Haloorraa qabda. Maal si balleessee gurbaan kun? Gadootti qabattee turte. Kitaabni sammuusa. Haloo kee amma baada. kana caala maal godhure ala
akka nama beekaa tokkotti akka gaazexeessaa tokkotti Dhaggeeffadhu. isinitti musun Eela gorsuudhaaf yaalii dhaggeeffadhu. godheera. Kana jechaan bar du'a namatti murteessuu jechaadha. Akkamitti gurbaa kanatti du'a murteessita? Turi afachu. Jiraasaa boolla qotteeti awwaaluu jirtaati. Hin awwaallaa jedhaaf jirtaati. Maal sii godhe gurbaan kuni duuba? Afachuu bee. Seeraan wal gaafannaa. Seeraan wal gaafannaa. Dubbii tee tanaaf seera jalaan baatu. Hin baatu. Itti tokko waa'ee maseeraa. Hin baatu har'a. Ati Profeesar Jalas kitaaba fuula dhosinettaati? Duraa dhosineette? Maal yaadde? Isa booddee maaltu ta'a? Namichi kun maal ta'a? Kottume. Profeesarii yaaddee ta'i? Akkamitti namni jiraasaa awwaalama? Lakki ija keessaa baaftee. Gadi gara galii Mana galoo fincaanii ati diina. Ija keessaa fuudheetu mana fincaanii dhaqee. Diina gidaadaa qofa osoo hin ta'in Wayyoo, nuufis diina. Ati diina. Egaa akka nama beekaa tokkotti isin gorsuu yaalii Kana sabeenyi kee baay'ee cimaadha. ati gara laafaadha. Ati waa baay'ee beektati. Eeka. Waa baay'ee sii gale immoo. Gafee. Mee. Beektoti. Mee. Baay'inaa galaa Gurbaa kanarraa. Gurbaa kanarraa. Yoo kitaaba kana gar tokko keenye gar tokko dhossine manuma keessa keenye bakka tokko namni kun qalbii isaatti deebuu danda'a laata? Sedhamuu dhalaamu yaadichi. Jalaa fuunee dhannee dhossine. Yaada kanadha. Yaadan fide. Itti yaadimee kana. Fakkeenyaafi. Ati yaaduu dandeessa. Innuu baay'een xiinxalaa sii galee baay'ee cimaadha gara. Cimaadha beetee. Jalaa fuunee dhossinaa. Irri inni faa kitaaba isaa nabaa. Waan itti wannee dhabaa. Hin gurgurran jenne sitti naa qabe. Hin gurgurran jenne. Yaalee malaalle. Itti walii galan. Ani maaliifan jedhe beektaa? Isa taa'ee yeroo hundachi taa'ee tokkeedhaa ol sanan dhiisaa miila raas miila irra kaate kee. Isa kana nan jechaa. Sammuudha wanti guddaan sammuudhaan yaaduu. Isa kana yaaduu sammuudha. Dhaggeeffadha. Gurbaan kun yoo nu harkatti du'e hoo yoo amrii ta'e hoo nu jala kitaaba isaa dhabe yoo immoo cabseetii uffata isaa garagal. Dhaggeeffadhume hin jarjariin kaa hin jarjariin. Yoo immoo shirii ta'e akka qalbii butaa isa godhateeti yoo immoo uffata isaa garagalchee uffateeti magaalaa keessatti fiigaa yoo oolu. Maa durummoo sirriitti uffata garagalchee uffata. Yoo maraate immoo hamaraatu qaban. Maaliif? Maraatame. Maaliif? Maraaturraa amma akkasuma yaa jiraatu. Akkasii barbaadanii jettu. Amanaatu hin Namni tokko. Hin jedhin naan jettee jechuudha bor immoo giiftiin jettee jechuudha. Ati kanaan dura maraattee deebitee. Gara jireenya akka deebi daarta. Hammina cimaa fi daarta mana qe'ee galatti. Amma falasaa jenne. Asheen kun yaa. Amma falasaa jenne. Fala maaliif? Falli biraan jiru. Fallisaayi. Akkuma jette itti deemnee ilaalla. Kitaaba fuuneetu dhossine ilaalla. Mee isa booddeetu. Suuta qassanyiitu. Yaada nama barateeti. Dhokonnee ilaalla. Dhokkonneetu waan inni olaanaa. Sigalee yoo inni gara maraachuudhaaf gara of ajjeesuutti deeme damnee fuune jala keenya. Yaada nama barateeti kun. Walii galtu kan. Kanaafuu kana booda qabsoodha waan ta'eef nama kana irratti kan nuyi qabannee jirru qabsoo keenya fuulduratti akka deemnuu fi garuu wanti hundumaa karooraan jirra. Jaarsa tokko naa dhufe. Eeyyeen jaallan. Jaarsa tokko. Qabsoodha kun. Ilaame qabsoodha mini. Yaada tokko naa dhufe kana duuba harkaa fudhaa. Hunda jalaa fuuchuurraa 10 jalaa fuuneetu. Lakki hin ta'u inni immoo akkasii hin ta'u. Yoo fuudhame hundumatu guuramee fuudhamuu qaba. Jaalla akkasuma jaalla. Akkuma kun beektu yoo arra oshoo fuune. Beeti jaallee waan masarree. Puluutoo fuuna. Wanta akkasii hin jiru. Akkatti jala. Jaala dhiisii. Wayyuu fuuna. Bakka. Lakki. Hunda isaa guurataniiti. Al takkaan. Anuma tokko. Anuma tokko. Ammaan booda garuu nuti kanaan booda jaalla qabsooti. Jaallan qabsoo. Qabsaa'oota. Qabsaa'oota. Namatti deebisuudhaaf. Qabsoodha. Profeesar namatti deebisuudhaaf. Qabsoorraa gara duubaan jennu. Kanaafuu itti jirra. Jaal. Fuulduratti booddeetti wanti deemuu deemsisu. Jaalle. Sagalee. Suuta. Ilaallanneetu. Tokko.
Jaalu wanta si gaafatu. Hunda huddoo qaqqabsiistee ta'uni. Raawwatteetta. Fixeeraan ani lafa eenyu arguu dandeessu eenyu ishee waa walitti madama. Tole. Awwaaleera. Tole. Waaw tole waa hunda raawwatteetta taana dhugosteetta. Kanaaf hojiin akka bareedma. Bareeda. Dhimma uummataatiif dadhabaa ooluun waa baay'ee. Hojiin keessa fidii. Maal taatee gidaadha? Maal dhabdee? Maanni? Bareedamni uffati kun? Uffati kootti bareedee? Maanni? Gidaadha maal dhabdee? Maal si gargaaru? Profesor nagamti. Maal dhabdee? Profesor Sultan nutti dubbattaadha. Maal profesor? Waan si gargaaru yoo qabaanne maaltu si jedhaa bale? Maal taate? Maal dhabdee? Maalti profesor? Waan si gargaaru qabna. Kophee bitachuu fi lakkoofsa kophee isaa ilaala. Maali profesor? Maal taate? Maal dhabdee? Waan ajaa'ibaati. Si sirrii matti dhoksite jechuudha. Inuma awwaalte malee dhoksite man kitaaba kana. Mana kan tolgite. Si sammuu darbuun waan haaraa miti yoo darbe waan tokko sammuun dabarre. Maal taate? Waan kaati sirraa malee akkuma gaariitti dhoksite. Inuma si jaje. Baraan inuma si jaje. Inuma si jaje. Kotte gaa. Hojjedheera. Garuu sammuun koo kuni. Ila kana. An mucaan kun eessumatti badeen jedhedha. Asirra wal ta'edha haadhoo koo. Ala dinarraan kaatu edha. Maalti? Ila kee godhatu. Allah hudduu ishee keessaa baasa. Maaluma ajaa'iba argaa rabba. Mojo. What? Wahyo, kagiti ko ano ko lumeta kano, kabamba ini botes mo to kappa. Awawashi. Muchayo kabanan kini apa bodes mo to kappa. Wala jay wajira sir. Sinibona jirurani. Akamare di babu. Ano akamare di ka. Wajo. Oh no, okay. Sinibona jirurani. Wajo. Ananjati. Asa. Ananene tetura. Malto. Asa. Jalalli ke mochiptura. Jal. Lape tolla. Olte. Mala no bulera jalo ko. Bulera. Manni mo. Mama jay banar gara. Harta fakkaata. Togi. Sitte movie. Jalalansi. Tigo. Kana deebite. Amma tiisime waan mari'annu qabna. Waan si gaafatu qaba. Immuma Profeesar irratti akkam ta'e akkam goote. Dhimmi keenya sun deemaa jira. Maali nu waa'ee nama sodaachisaa yaabbe. Akkam? Nu bakka waa magaalaa irra jiru alagaa irra jiru. Bakka gaafa si jedhi wanni hedhu bakka nagaan qabu waan sammuun darbe fakkaata. Abachuu wanta kana nurraa.
Waama sammuun darbe fakkaata. Akka namami. Sammuu darbe? Hin darbinaan waan gaariidha. Adarbu. Jedhamu maala. Ila darbinaan adarbu. Jedhamu. Akkas ta'e numatu miidhama si galeera. Nuti hidhaatti rakkata nuti wajjinidha. Gaarii taanaan immoo waa sirrii taanaan immoo sirrii matti sirriyaa ta'u. Nu lachuu keessaa tokko barbaanna. Maal godhe beektaa sila? Maraachuun immoo haa. Maal godhe beektaa sila? Akka nama warqii mana keessaa qotee baasuutitu waan hin olii gadi hin ariin jiru. Gamanattara, gamasittara, gamanattara, gamasittara. Keessa bee kaasii kophee gadi gaggalagashee kophee keessa gala keetu gubaa ture. Waan sidhibu. Keessa bee. Amma si wanti siin galle malee hojjechaa jirti wanti. Hojjechaa jirti. Na shakkisiiseera garuu. Hojjechaa jirti wanti. Na shakkisiiseera. Maraannaani amaraatu sirrii matti amaraatu qullaama buusee uffatuma baasee amaraatu. Maati maraattu? Ati maraattu maati godhe? Maraachuun haaraadha. Ati maraattee deebitee tati kana dura. Ani garuu ani uumaa miti. Kana dura maraattee deebite waan yaadattati. Kanaafuu sirraannaan immoo asirraatu sirrii matti. Garuu wanti nu barbaadnu karoora keenya galmaan ga'uudha. Karoora keenya kaayyoo keenya galmaan ga'uudha. Kaayyoon keenya kaayyoodha. Shee kan nuyi barbaadne. Kaayyoo keenya galmaan keenya garuu sittimu wanti kun nu milkaa'ee jennaan natu yaada kana fidee isitu yaada kana fidee hin ta'u. Wantichi milkaa'uudha. Wanti guddaan milkaa'u. Inni milkaa'eedha yaada maaliif yaada nama guddaadha. Yaada nama guddaadha wantichi. Nama guddaarra dhufa waan ta'eef yaadichi. Wanti guddaan garuu. Naa wajjin gadi ooltuuf. Wanti guddaan iddoon ga'achuudha. Nama kana deeffachuudha. Dhugaadha.